toondane wanni deemamaa jiru saba akkamiidhaa jirutti akkammoo galmanuun geessinetti rakkoo keenya dubbachaa turre jechuudha. Rakkoo namaa toondane rakkoo ofii geessisaa jiru. Jaarmiyaa tokko keessa waan jirruuf yeroo sana haasirratu wanni kun sirrachuu qaba eessayyuu nuun geessisu. Argitee namu hooggansi kamiyyuu qondaalli kamiyyuu miseensi kamiyyuu akka waliigalaatti akka dhaabichaatti seerri hojiirra haa oolu. Seerri namarratti argitee namarratti aangoo haa godhatu. Namatu seera irratti aangoo godhatu otoo hin taane hooggansi kamiyyuu miseensi kamiyyuu akka jedhamtetti akka barroofte akka barruun dhaabaa jedhutu akka seerri feerri dhaabaa jedhutti haa deemu. Hooggansi seeraan itti gaafatama taanaan waan balleesseef seeraan itti gaafatamu. Jaarmiyaan sadarkaa qondaalaatti jiranis waan balleesseef seeraan gaafatamu. Miseensi illee akkasuma. Egaa akka bartee dhaabicha keessatti hooggansi seeraan ittiin gaafatamu. Seeraan ol jiraataa jechuudha. Miseensi garuu seera dirree lolaa jechuun badii tokko yoo balleesse badii isa ajjeesisuu yoo balleesse ni ajjeefamaa jechuudha. Ni adabama ni hidhama. Akka itti gaggeeffamu. Garuu hooggansi waan balleessa irratti seeraan ittiin gaafatamu. Kuni haasirratuutti rakkoon hedduun babal'atte jechuudha. Rakkoon babal'atte sunis qaawwi sun haa duudu gaafa jedhamus inni ati rakkoon sun haasirratu jettetu seeraaf to'atamuutti jirtaa jechuudha. Yeroo sana immoo ati dhaabbatte akka nama tokkootti wanni ati baatee fi roorroo saba koorra jiru kan keera darbeeyyuu roorroo sirra bu'ee irra darbee kan maatii keera darbee kan naannoo keera darbee kan saba keera bu'e sana waliin taateetu argitee bilisummaa sana fiduufi kanatti dirreetti gabbaatee aarsaa lubbuu kee tokkitti jijjiirraa hin qabne kennitee kanatti abidda dura dhaabbattuufi sabuma sanaaf jechuudha. Yookiin immoo roorroo sana waanjoo sana buusuuf jechuudha. Roorroo alagoonni duraan nutti fidan sana jechuudha. Haa ta'u garuu sana caalee gaafa sitti dhufu wanti ati murteessitutu jira akka waraanaatti. Wanti taa'aa turte wanti deemaa turte ishee kanaa jechuudha. Gaafa sana rakkoo nuti qabnu kana wanni kun haasirratu kan jedhamu miidiyaa irra jira. Ammoo inni gaafa sanaa sun jechuudha. Zuumii hedduutu qophaa'aa ture. Hanga sadarkaa gumii shanee hojii raawwachiistu sadarkaa sana jechuun akka dhaabaatti aangoo guddaa warra qabanidha jechuudha. Hanga sanaatti deemamee zuumiin deemamee rakkoon dhaaba keessa jirtu furamuu dadhabde. Sun immoo maayini namuu seeraa ol waan jiruuf jechuudha. Kanaaf jecha gaafa sanaa gaafa immoo abaluun rakkoo qabaa akkasii inni rakkoo jiru sirriitti keessa galee gaafa kaasnu immoo wal deeggaruu jira. Argitee lagaa wal geeddaruu lagaan walii deeggaruutu jira harka walii rukutuutu jira. Gaafa sanatu jeeqamee jechuudha. Gaafas shawwaa wal laggaachuutu ka'e. Wanna sanas dhaamsuuf wanna nuti hin goone hin jiru jechuudha. Jira sagaleen keenya mamma guutummaan isaa jiraachuudha. Yoo kan kijibaa kan wallaalummaa haasune malee yeroo sana rakkoo ofii keenya keessatti argite rakkoo nama haasune toon taane akka walootti rakkoo keessa waan jiru sun hafuramtutti miidiyaa irra jira mammaa jechuudha. Otoo dirree irra jirru gallee naasune bare. Erga gallee kaanee rakkoo jiru naasune. Achirra dirree irra teenye haasune. Achirra teenye marroon haa hiikkatu eerani. Wanna marroon haa hiikkatu jedhee fi akka waaqattan olaaseetti ilaalte jechuudha gaafa sabni rakkoo jechuun namoonni hubannoo xiqqaa qaban. Maaf inni hiikkatu marroon rakkoo qabataanaan. Maani hiikkatiin seeraa olimoon. Ani bari yeroo sana wannan hin balleessa toon beekini shawwaatii ka'ee kunno daangaa Sudaaniin deemee jechuudha. Guyyaa 14tti achi ga'een jechuudha. Ajaja dhaabaa kabajee. Kottonnaan jechuudha. Nanaqe. Akka wanni na ilaallatu tokko hin jiru gadi hin deebee kunoo warri ragaa baan as keessa jiru jechuudha. Moosis jira kunoo jechuudha. Rakkoo sana furuu wanni nuti hin goone hin jiru jechuudha. Gaafa sanas harkuma rukuttati nama deeggartuuf wanni wal deeggaruuti wanni ufu tokko hin jiru. Dirree irraa gallees rakkoo yeroo sana ture hin kaasne dirree marra teenye kaasne. Wanni nuti gamaaf gamanaatiin kaayyoo tokko qabannee dirreetti baanee dirree irratti immoo afamuuzii yookiin immoo cancala bannee afaan qawwee walitti naannessinee dirree irratti meeqa jaallan ufii wal kuffisaa turte suni akka galma nun geessisne barree
dhaabichisi argitee dhaabichi dhaaba argitee jaallan meeqa irratti otoo nuti lubbuutiin hin dhalatiin iyyuu wareegama meeqatu ture jechuudha. Otoo nuti qabsoo kanatti dhufin iyyuu otoo nuti hin dhalatiin iyyuu hundaa'ee ture qabsichi. Sanatti amannee nutis garuu sana kan balleesse dhaabicha simboo qabeessa sana kan balleesse simboo kan fokkisiise kunoo warruma seeraan ol jiraatu jechuudha. Warri sun immoo dhuguma yoo Oromoo bilisoomsani anatu surree koo karaa mataa baasaa jechuudha. Jecha kana qabadhu. Shurrubbee sirriidha al tokko qaamni afeem kun amma qaama galemmoo qaama tokko sirriidha. Murree ajjeeffadhu joora siin kennaa jechuudha. Sanarra ga'ee egaa rakkoonni alatte. Kun gaafa alattu anam argitee namni haa hubatuufani. Rakkoon gidduutti alatte kan kunoo hanga har'aatti dhiiraan xiiqii wal qabsiisa jechuudha. Dhiiraan xiiqii qabachuun gatii guddaa si kaffashiisa jechuudha. Dhiira akka kee xiiqii qabachuun gatii guddaa si kaffashiisa. Kanaaf gatii guddaa kaffalaa jirra. Qoosaa miti dhiiraan xiiqii qabachuun jechuudha. Kanaaf ni dhufame walii argitee walitti bu'insi kun hammaataa dhufee walitti bu'insi jaarmiyaarra gara sabaatti dhufee jechuudha. Egaa sana keessatti karaa tarkaanfii waraanaatu dhufee tarkaanfii waraanaa sanas tole jennee fudhannee jechuudha. Akka fakkeenyaatti shurrubbeeni gaafa tokko jedhee walitti bu'insi waraana gidduutti uumame kunooti Mooses as gidduu jira. Sagaleen kollee bahee ture jechuudha. Sagaleen ani jaalmarroon haa hiikkatu jedhe sun. Gaafa sana hidhannoo hiikkadheen jiran. Qaamni hidhannoon hiikkachiisee karaa seeraan alaana hiikkachiisee jechuudha. Daandii seeraa irra tootee qaamni yeroo sana ajaja natti kennu marroo qofa. Marroon quban qabu. Qaamni hidhannoon hiikkachiisu immoo qaamuma marroo jala jiru jechuudha. Qaama marroo bira jiru. Kana jechuun nama dhuunfaa jechuudha. Namni dhuunfaan immoo caasaa waraanaa keessatti karaa ati quban qabaanneen karaa caasaan quban qabaanneen ajaja yoo dabarse ajaja wal faallessa sana keessatti waamee qabbadaa jechuudha. Gaafa shurrubbeen hidhannoo hiikkatu marroon ani quban qabu waan kana ni xumurraa obsaa dhaabbadhaa jedhe gaafa waraanni walitti dhokaasutti ka'u jechuudha. Kan marroon quban qabne shurrubbeen akkamitti hiikkata? Yoo marroon qunnamtii keessa hin jiru ta'e koreen gumii shanee olaanoon ni jiru. Biyya keessa ni jiru jechuudha. Yeroo marroon biyya wan Tanzaaniyaa jira jechuudha. Kanaaf haa ta'u tolee nan hiikkadhee jechuudha. Hiikkadhee boodas waraanni otoo nan quban qabaatiin kunoo Mooses as keessa ni jira. Birree ani lafaan itti seeraaf bakka kennee taa'aa jirutti waraanni dhufeetu shurrubbee koo si barbaanna na fuudhee deemee jechuudha. Sin ilaallatu. Qaamni sirraa eegu as hin jiru. Wanni kun karaa caas malee yookiin adeemsa seeraan alaati waan ta'eef jedhaniitu dhufan jechuudha. Anis harka qullaa waan hin jiruufi abbaan barbaade akka barbaade na gochuu danda'a seeraa jalatti jechuudha. Seera jalatti adeemsa seeraa jalatti. Hidhannoon sirraa hiikamee seeraaf of kennite jennaan lafa barbaade abbaan barbaade daa'imni tokko si geessuu dandeesse jechuudha. Kana warra seeraa beeka, warra seera beekantu beeka jechuudha. Kanaaf ani bakka seeraatti seera ofitti kenne konfidensiitiin wanna xumuramuu qabu rakkoo namaayyuu ofirra buusee iyyuu rakkoo sana xumuruuf wanna nuti hin goone hin jiru jechuudha. Sana keessatti waraanni hedduun abdii muratee walitti bu'iinsa dhokaasa sana keessatti hedduunsaa ni dachee inni kaan gara mootummaatti inni kaan gara dhuunfaasaatti inni kaan gara maatii isaatti ni kutee jechuudha. Sana Mooses dhugaa dubbachuu danda'a as keessatti. Waraanni yeroo sana galee waraana guddaa jechuudha. Meeshaan gurguddaa yeroo sana daandii hin beekamne irraan gara mooraa mootummaatti deebis hedduudha jechuudha. Meeshaa gurguddaa sun sana fide jechuudha. Achii ka'ee si ergan hidhannoo hiikkadhee ka'ee marroon hidhannoo haa hiikkatu. Sababni isaas immoo shurrubbeetti ajaja kan kennuu malu shurrubbee anatu hiikkadhu si jedhe qaamni barbaade yoo dhufe hiikkadhuu fi hangan sitti deebutti immoo lafa si geessan taa'i sittiin deebaa jedhee ajaja tokkoon kennine. Qaamni anaa gadii gaafa ajaja kana akka dhuunfaatti dabarsu seerri achirratti hiikkate jechuudha. Waan hin beekne keessa dhuftaniitu nama gaafattu. Yoo sin hubachiisan immoo waan waraanaa sin hubachiisuun seera miti. Akkatti nama hubachiistu akkatti uummata hubachiistu hin qabdu jechuudha. Rakkoo achi keessa jiru.
achirra dhaabbatees ergasiis waliin haasone. Erguma walitti dhokaanne wareegamne meeqa kaffalamees waliin haasone. Gumiin shanee olaanoonni naqunnamani. Marroonis keessa jira. Maa koottuu jedhe marroon. Jalqabas dhaqee nufe. Lakki ani erga marroon haa hiikkatu jedhee lubbuu koof nan sodaadha waan ta'eef si bira dhufu. Wanni ammoo ajajatti natti kennitu yoo jiraate immoo daandii sirrii irratti ajaja nan fudhadha ammoo ajaja natti kenne asitti. Kanarraa nana si bira dhufu jedhee jechuudha. Lakki koottuu jedhee jechuudha. Maal hojjedha gaachirratti atumtiyyuu maalan isa biraa hojjedha. Seerri jira taanaan seerriin hojjeta taanaan jalqaba hiikkatee natti haasaa jechuudha. Hiikkatee ka'ee waan balleesseefitu jira achirratti. Waan balleesseefi seeraaf uf dhiyeesseetu anaan na gaafata jechuudha. Ani immoo durseeyyuu seeraan gaafatameeraafi. Haa ta'u garuu achirratti egaa ammas ajajni kenname jaarsanyiin yeroo sanatti gumii shanee olaanoo keessaayyuu qaruu ta'edha jechuudha. Aangoo farkaa qaba. Kanaaf yeroo sana immoo yoo beektu teessini giddu galeessa faana nutis sababa ajaja marrootiin achi gidduutti walitti dhokaasaa turreerra. Achirratti ilaalle gadaa. Walqunnamtiin qabnu walqunnamaan jiru walitti dhokaasaa turre sababa ajaja marrootti giddu galeessa duukaa. Daandii akka lubbuun shurrubbee bahuu fi sanyii bira deemi jedhanii ajaja buusan gumii shanee jechuudha. Ajaja kanatti kennee sanyiitti dhokaasaa ture ana. Kan immoo ajaja buuse ammas deebisee immoo sanyii bira dhaqee gumii shanee hojii raawwachiisuutti achitti dhimmi kee ilaalamaa kan jedhes immoo marroodha. Gumii shanees waan godheen qabuun fudhate jechuudha ajaja sana. Shurrubbee deemi yoo dhuguma ajaja dhaabaa fudhatta ta'e deemi. Deemtee kaatee waan seerri dabde akkatti seerri dabde achitti taasuna. Achitti deemiti seeraaf uf kennee. Tolee ani wareegame yookiin ani badee yoo wanni nuti kun sirrata ta'e rakkoon hin jiru an jaarsanyii kaleessatti dhokaasaa ture ajaja keetiin ni nan deemaan jedhee jechuudha. Nan naqe kutee naqee jechuudha. Kunoo moosis jiraan. Nan naqee jaarsanyiin irra ija hamaanan ilaalle na kunuunse maal jedhe gaafa ajajni jalqabu bu'ee sana dhimmi kee sanyiifa biratti ilaalama. Dhimma kee kan ilaalu immoo gumii shanee hojii raawwachiistuuti jedhamee dubbatame jechuudha. Otoo gammachuu abbooyeefaa booreenfaa kan keessa jiran. Achi gaafan ga'u immoo dhimma isaa anatu qaba waan ta'eef ana qorachuu danda'a ol naa ergi jedhe sanyiiti. Akkamitti akkas jedhama. Seerri asiin jiru shurrubbeen irrukutama taanaa yookiin seera dirree lolaatiin gaafatama taanaani nuti tarkaanfii kan fudhachuu hin dandeenyu ajaja dhaabaatiin. Hidhuu taanaan hidhuu dandeenya. Waan qoratamuu malu taanaan qorachuu dandeenya. Kanaaf maaf sitti ergamaa jedhame ganna yeroon sun jechuudha. Gudar guuteera jechuudha. Ni didee achi ammas walibdeen achirratti eegalte ammas jechuudha. Sanyii fafaan ammas madoon duraan qoore ammas ka'utti ka'ee achirra dhaabbatanii shurrubbeen achitti warri giddu galeessaa haa rukutaniiftu fiigaa achitti akkas godhanii jechuudha. Jibaatitti. Jaarsanyiifa waan tokko jaamaan hin ilaalle amma kanaa jechuudha. Ilaala egaa shira saboota achi gidduutti hojjetamaa ture ilaala. Erga dhaqee silaa seerri qoratame maal jedhamee shurrubbeen hojiitti deebi'uu qaba ture hidhameeyyuu. Bultii 100 moo akkam hidhamee jechuudha achitti.